لا 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 أنقولة تنيجان قالسا كتما قال مارامي دوين أجيفدو مارامي قالسي في ونوني ما ولا رافقاتو مارامي ولتني ينا مالو جالن وجون ولا مارامي دوين دنديت وامما مارامي دنديت وامما ميجايون كوني غارو غاندا جلدو كيسا غاندا جلدو ويه تقوشنا كنا ميجايون شين كوني غاندا جلدو متى أنا دنديتي غاندشي ورامبولتي أكلوا ما تدري ماشين كوني أكلوا دبسيستي كنا كده دبسينا نص إن شاء الله مالتا تيتا أن دلالة تنكن شيء دوته ده أن دبته شيء ده بيسات دوته إمبيكو أكمل دوته إمبيكو جتة بيجوشي كنا شين كوني غاندشي غاندا دنديتي شين كوني أنا دنديتي ورامبولتي أنا دندي غاندا ورامبولتي ishii kana naa hergaamee lakkoomsa ishii keessan naa hergaan immoo ijoolleen hin jiru ijoolleen obboleeyyan kiyya warreen gaaleessa safara san jiraachaa jiran hin jiru amma fidaa fichisiisaa jechuudha akkasitti amma mubaarak amma yasiratti mubaarak mataan dhukkubsinu nu dhaggeeffadha karaatti danda'uun mubaarak sagalee haa ta'u malee intalli maatiin kun nama maatiin hin beeka intala fira maatis warra intalaas maatiin ni beekanii jechuudha. Dhuftee jirti jedhaa jiru ka jedhu argaara. torba barreeffadhoo jala jiraatti. Eewa. Maal maqaan tiktokisi? Warqii. Dhuftee jirti jedhamaa jira. Jala kana jirti jedhu laala jala jirti. Yalla Ilaalaa modereetaroonni. Kinoo barreeffate torba. Muleen kun isiidha laata torba barreeffataartu. Torba barreeffatte ishii ta'uu hundi dooyi bitoo baateen buuftu. Maqaan ishii warqii numan barreeffattee jirti. Tiktokii guyyaa dhuftee jirti. Oh. warri seentan waan ibsitan ibsaa Gaafadhaa warra seeni. maaliif warri dhufta warra haaraa seentan Lakkoofsa mucaa obboleessa micoo kana micoo duutee immoo warreen gaafachaa jirtan dura jala jira. Wanti isin gaafatanii fi obboleessa mucaa. Lakkoofsa mucaa dhaggeeffadha. Lakkoofsi mucaa samma mubaarak irraa xumuru. Mucaa silaa amma namni hundi bilbilanii maatiin jeeqina. Dhugaa rabbi yoo kallattii anayyuu kunoo na jeequ nama meeqatu sirra bilbilanii kennina abbuma argitanii lakkoofsa maatii. Maatiin burjaajee maatiin burjaajofne asitti dhugaa rabbi maatiin rakkachaa jira namni hundi bilbiltanii yaada biraatti inni kaan yaada biraatti maatiin cinqameera dhugaa. lakkoofsa obboleessa barbaade nan kenna lakkoofsa obboleessa bira mubaarak erga lakkoofsa mucaa nama argitanitti hin erginaa dhugaa rabbi maatiin maaliif jennan cinqamaniiru. Du'ashii inni kun jecha biraatti maatiin an du'aa dhabanirra boqonnaa dhabanirra rakkachaa jiran. Maatii saniif yaaduun nu barbaachisan. Duuti jedhamne maatii jaaf immoo eeggachuun dirqama keenya. Sammuu isaanii erguun dirqama keenya. Dhugaa rabbiinis biyya namaa jirra. Eessan baatee galtaa eessan dhufti jedhee maatiin keenya ija qaree nu eegaa jira. Baga nagaan dhuftee artistu ba'a. Ayyee cufti keessanuu baga nagaan nu miidhanii yaadicha dhaggeeffanne waan itti jirtanni suuraa obboleettii keenyaatti harkarraa godhatte amma seenuu kooti. Okay. Intalli kun maqaan isii warqee jedhamti. Warqee Taaddasaa jedhamti. Ijoollee shawaati. Warqee Taaddasaa jedhamti. Namicha kanaan isiitu wal beeka. Namichi saba isaan beeknu Amaariffa dubbata malee. Amaariffa dubbachuu isaan dhaga'e. Kana booda namti dallaalaadha. Intala kana mana hojiitii baasi jettee ergitu. Namicha achi yeroo deebi'u duuteetti jedhe. Makiinaan koo garagalee. Makiinaan kun immoo hoggaa meeqaan dura jedhame. Galee makiinichi hoggaa meeqaan dura miidiyaa irra ture jedhame. Amma isii kana maal jenne kottuuti namatti kennite eenyummaa isaa nu himi. Reenfa mucaan nu himi. Jennaan diddee deemtee jedhani amma xiqqoo sii galeera. Biyyeen naa biraan tokko amma yaadni irra jettan naa galeera. Nu tuffatte isii kana nu tuffatte.
maatii biyya keessa jiru bilbila naa kennanis bilbilee hordofuu danda'a gaafachuu danda'a haala isaa adda baasanii rakkoon waan na jirutti deemudha. Maatiin amma koo Beektaati. reefa barbaanna maallaqa dallaalcha ergaa fuudhee asinii fan ergaa maallaqa si bar erga turteetti maallaqa ergiteen beektu jedhanii maallaqni si dallaalcha ergaa harkaa fuudhee ergaa itti akkaawuntii gaafachuu jirti. Maatiin immoo reefa barbaadu. Igalee kallattiin maan mubaarakitti naa keessaa jedhamee natti dhufe akka sagalee nuu ta'u. Reefa si kan dhosaaru dhugaa si kan dhosaaru obboleettii masiiti. Reenfi mucaayyoon arganne kan duute jedhee maatiin eeqee ishiidha. Ammas deebitee namicha kanaan nuummaan nu jette namichi silkiin irraa cufatee namicha hargaa hin jiru namichi nu karaa hunda karaa fi bilbiloo kee silki suura isaallee kaasee miimisiif jiraan feesbuukiin iimoodhaan waasaappiidhaan telegiraamiidhaan karaa hunda nurraa bilookate silkii jijjiirratee namicha quban qabu jedhan. Har'a immoo maal jetti maatiin aan bilbilteetu dhugaani kanarratti beekan ishiin dhugaa micayyoo dhoksite dhugaa micayyoo kan dhoksite maal jetti maatiin bilbiltee birri namicha kanarraa fuudhen birri micayyoo kan namicha kanarraa fuudhen siin ergaa buukii ergaa jettee maatirraa buukii fuutee jedhame. Eessaa fidde namicha kana ciniinnattee kan dhoksitu micayyoo duute jettee kan himte ishiidha. Ciniinnattee immoo kan dhoksitu birrii kana immoo namichi kun lafa jalaan itti kenne moo waaqarraan dhaqee itti kenne moo eessaa fiddee birrii kana immoo jara maatii kanaa ergiti. Namumti intala kana hin beekne ijoollee shawaa keessa kam dhabame qoy. Beennaanii Saawud Arabiyaa keessatti namni beeku akkamitti dhabama tokko. Ani biyyatti nan ishii beeka bee Mubaarak biyyatti nan ishii beeka. Kan iyyuu bar biyyatti nan beeka ture micoo kana nan Sitti bakka ishiin akkaataa ishiin jirtu iddoo ishiin jirtu hin beekne mana biyyatti hin beeka. Ayyee lakkoofsa maatii ishee maluu gochuu dandeessu ishee. Lakkoofsa maatii isheen iyyuu isiniif fuudha dawwalee ta'u. Ijoollee irraa dawwalee ta'u ijoollee dhiiraa itti ergee ta'u ijoollee dhiiraa isaaniirraa waa'ee yaa'ii karaa ittiin kaasu ni Dola kennine fuudhaa naa kennaadha. Lakkoofsicha keessan na erguu dandeessa saamaarraa warri yaala jirtan keessanuu na argitan nu amma gaafachuu nan danda'a. Ajjala galtee turte ilaalu ijoolleen galtee baate mana gannis galtee ani hin beeku duuteetti maal jettee utaaltee baate kun immoo isiin baasu gamaa gamana maatii dawwala lakkoofsa maatii asirrattan himaa hundi keessan maatiitti dawwala. maatii ishiiti. Obse. Ammaatii ishii kana hin qabdan hin argatta lakkoofsaan lakkoofsa onlaayinii irraa ba'anii jiru sagaleen itti qabee. Lakkoofsa maatii finne Yalla barbaadu. mee tiktokii si ganni sarchi godhiitii na ergime tiktokii si sarchi godhaa na ergaa. Maartaa tiiktookii qabda. Maartaa tiiktookiin tala isaanii tiiktookii qabda naayim. Footoo argaa Jirtu akkam jirtu hundi keessanuu. Nagaadha dirri. jirra nagaadha. Micoo jalaan baasatu. Mucayyoon kuni obboleessi ishii burraayyuu jira. Burraayyuu dirree jira ishii. Maqaan isaa inni Lakkoofsa isaa nuu kennuu dandeessaa? Lakkoofsi isaa barbaadan jira ishii hin arganne. Barbaadan jira. Dirree jedhama dirree naannoo dirree jiraata ishii. Dirreen iddoo mee maqaan isaa eenyunni Burraayyuu ta'ee dirree maara. Maqaa ishii hin beeku ani rifeensa hojjedhee fi beeka. maqaan tiktokii si maal jala joo Bara 2015. maqaan tiktokii si eenyun jedhama sarchi godhee barbaannaaf fooloo meeqa qabdi. warqii jedhamti tuni. Lakkoofsa Fooloo ishiidhaan dhibba tokkoof barbaada. wayii qabdi. Lakkoofsa obboleessaa. FB isaa jalallee osoo seente suura isaa fide osoo yeroo obboleessa isheetillee nuu fidi. Warqee Taaddasaati. Warqee Magarsaa. Warqee Magarsaa. Warqee Magarsaa.
Maartaati tiiktookishin qabdu. Warqee magarsaati okkee. Yeroon kun iskiriishuut godheeraadha. Warqee Screenshot naa godhuu dide beekiyya screenshot godha jechaan ture. Ano eega ishin baatan iskiriishuut godhe. Maarta Warqeen micayyoo screenshot ishee goote turte. Maarta micayyoo ishee jirtu shan adaadaa sanitti sheer godhime intala shan adaadaa ishee bala kana jiru kana ishee as beeruu jirtu kanatti sheer godhime ishin haa dhuftu. Ishin hin beekti amma micayyoo sana icciitii baay'isee wanni yaa rabbi baay'isee waama micayyoo ishee as jirtu sanitti sheer godhe. warqee qoyinaa baasuu dide warqee Bilbila obboleessaa kan jette sun beekee cayyaani toona erga kan bilbila obboleessaa kan jette isa arganna. Inni maqaa obboleessaa waan beektuuf yookaan immoo fuula FB inni fayyadamu. Barbaadan jira karaa keessa karaa keessan si barreessa inbox irratti si barreessa shi naaf deebisi barbaadan jira. Meme hundi keessan meme sarchi godhaa meme warqee magarsaa jedhaati sarchi godhaati ooloo kuma 100 wayi nu ilaala footoo guutuu siif hinna warqee magarsaa Nah, video dia lah. Ini video lah. Di sini video. Ugana naa fiduu dide Maartaa maaloo deemi jala seeni micayyoo ishisan jala seeni dhaqi daalmeeti. Oh, barbaadan jira TikTok Tiiktookii nama baay'isee jala seeni too achirra barbaadi fidi. Gadise. Lammi yoo na buuse na deebisaa meenini seenita sinii laxxafoo kan inti naafi screenshot gootee turte. TikTokiin shi nama muraasadha kan jala jiru suura dhaabbii muluun qabdu. Suura mucayyoo baddalamti. Maal barbaadani? Maal isin maxxansin? Suura dhaabbiin qabdu mubee. Kopi linki namina namna caa jira. Kingi Kamal. Kamu. Tona keessatti makina garagalee jedhanii boo. Oh. Ani rajirtulee nageenya nama bilbilee mee mana mubaarakii seeni naan jedhani. Ayyee. Gaa su'uudhaa Nama kana beektaa Saawud Arabiyaa keessatti dha. Naannoo Riyaad. Alaa na Warri hin naannoo beeku. Riyaadii nama kana beektaa lakkoofsa koorsaa fidaniiru lakkoofsa obboleessaa fidaniiru. Artisti tufa. Anka jedhu eessa boota mucattiin itti buute. Lakkoofsa kan argitaniitu duwwaa 9 qabadha. Duwwaa 9 30. Duwwaa 9 30 64 61 51 obboleessa jedhan koorsaa magarsaa. Itti dawwalaati amma itti dawwalee karaa argatuun akka intaloon dhiyaattee reefa mucaa bakka jiru nu himtu nu gaafadha. Kaardii taa'ammaatu kaardii akka hin dadhabe. Magaalaa kami jedhanii Mubaarak. Riyaadi Ustaaz Kamal, Sheekh Kamal, Dr. Kamal, Riyaadi namichi kun Riyaadi la dhaggeeffadhaa King Kamu dhaggeeffadhu sittan hima. Ilaa intala kanatu Dubbatti intala kana mana talabaa hojjetti. Intalli kun mana talabaa hojjetti
intalli kun immoo ijoollee biyyaati, ijoollee naannooti. Mana xalabaati baasisuu jettee nama kanatti ergite. Nama kanatti ergitee baaftee jennaan namni kun maal jedhe achii fuudhee ba'eera. Makiinaa garagalee makiinaa goggubatee mucaan keessan duuteettii jedhe. Makiinaan inni immoo dhiyeeffate makiinaa hoggaa meeqaan dura miidiyaa irra ture. Kana dhiyeeffate jechuudha. Ijoollee ol baatee makiinaa kana qaata argine sobaa jedhani. Amma qaalittii kana kan nu dhossaa jiru. Reenfa mucaa kan nu dhossaa jiru intala kana. lakkoofsi isaa jira lakkoofsa isaa argattanii ana itti dawwala. Isii kana beetti gaa King. Isii kana beetti. Lakkoofsa isaa irraa nu fuudhaka. Hin beekutti. Irraa fuuchuufi qaama koro. Akkamitti ergiti kan beekne akkamitti akkam wallaalti. Hin beekutti hin beekutti. Dhuftee mana kan beekuu jettee deemte. Maatiidhaan immoo lama uummanni sirri jiru. Maatiidhaan immoo maal jette birrii micayyoo namicha kanarraa fuudheen dallaalaa kanarraa fuudheen sin ergaa buukii ergaa jettee buukii irraa fuute. Nuun immoo sirratti dhuftee dhugaa micayyoo kanaa baafna reef micayyoo kanaa barbaanna. Namicha kana wanni isaa nuu ergi lakkoofsa isaa nuu ergi namichi narraa cufate karaa feesbuukis karaa meseenjeraas karaa hundayyuu narraa cufate namichi silkii jijjiirate namicha hin beekutti. Lookeeshinii mana namichaa immoo nuu kennennaan hin beeku. Dura laal mana dhaqnee jedhan. Addeebiinitu maal jedhan lookeeshinii mana namichaas hin beeknu jedhan amma. Lookeshiiniin murteessaa miti. Lookeshiinii yoo beekanuu wayi mana namaa balbala dha'uu dandeetta. Tilifoonni yoo namarraa Mubaarik ifama yeroo tokko nuti maatidha. Mubaarik. Ayyee. Maatii obboleettii keenya duuteeti moo maatii kamiiti? Mubaarik nuti maatidha akka carraa ta'e qonnishii nu jala qabaa jira. Ayyee maatii mucaa duutee moo maatii si kanaati? Gaaddisaa maatii mucaa duuteeti? Eeyyeeni. Tole. Dubbadhu yaada kee dubbadhu. Duuba mucaa keessanii eenyu isinitti hime? Dubbadhaame duuba mucaa keessanii eenyu kan isinitti hime maal jedhe isinitti hime maal dhageessan meme? Dubbadhaa. Neetworkiin qabdu. Nutti hime warqii magarsaan nutti hime. Ayyee. Innaa sanaa booda erga nutti himamee booda akkaataa kamiin akka ishiin duute nutti himuu hin dandeenye akkuma ilaalaa jirtan kana suura sanadha kan ishiin nu ergite suura konkolaataa sanii nu ergite konkolaatichiin fanadda'eetu micoon achi keessatti duutee kan nuun jette. Konkolaataan fanadda'ee isiniin jette. Kaleessa dheengaddaa akkasiin mana hojiidhaa ba'aa jirtu namni isinitti hime jira yookiin obboleettiin keenya isinitti himteetti? Namni nutti men jiru akka hojiidhaa ba'aa kan nuti dhageenye. Homtuu namni nutti men jiru duushii kana qofaadha kan nuti dhageenye. Maatii siin beektanu isin? Maatii siin beektanu? Maatii obboleettii keenya bilbiltee isinitti himte kana? Warqee. Mubaarik azala jirti galchaatiyyuu micoon azala jirti. Meerre eessa jirti? Micoon azala jirti laali mee hin barreessiti darbitee tosintuun argine malee waan baay'atee keessa mizimmette. Warqee torba barreeffadhu. Warqee wanta namni torba barreeffadhu moderator warqee magarsaa galchaa. Makanatti gaaddisaa yaada isaa fixatu. Warqee magarsaa torba barreeffadhu. Meerre ija koota argaan jirre moo? Moderator egaa warqee magarsaa kan jedhu ijoolleen meeshiin godhaa jiru dhugaatti.
Abaaboo kennaarti moo jennu? Maan lakkoofsa 58 irra jirti jedhanii qoy galatooma 58. 58. Kinoo siniin jechaa jirti. Kinoo shi waan jettu kana tuqee. Gastii keessa ilaalaa mee? Gastii keessa ilaalaa. Mubaarak hin jirtu eessa ijoolleetiin meeshaan godha malee ishiin hin jirtu bee. Ente erti amma. Jirti siniin galle malee bicoon jirti. Darbitee barreessite waan kanaan waan ishii yaadaa jirti. Gastii warqee si keessa ilaalaa. Mubaarak hin jirtu. Ente warqee dubbaddu warqee sente. Warqee si warqee. Isiidha warri isin argitan isiidha kun. Ishiidhuma. Ishuma. Ayyee. Ishuma. Warqee akkam jirta? Warri kaan mootii qabadha. Warri kaan mootii qabadha. Warqee. Ana ettetti isiidha. Warqee akkam jirta? Warqee akkam jirta? Koppiliin share godhaa. Baga nagaa taate dhiifamaa wajjin viidiyoos nu ba'i. Warqee dhiifamaa wajjin viidiyoo as nu ba'i. Warqee yoon dhaga'ama ta'e viidiyoo si ergeen jira tuqiitii as ba'i. Viidiyoo as nu ba'i. Inni dhaga'ama miti warqee? Nagaa galata waaqaa. Inni dhaga'ama warqee? Sagaleen koo hin dhaga'ama? Nutti hin dhaga'ama Mubaarak ishiin beeku malee kan keenu bira ni jira sagaleen kee. Warqee sagaleen koo ni jira? Viidiyoo as ba'i viidiyoo banadhuuti as ba'i hin jedhe. Warqee. Olorti seensisaa Mubaarak. Olorti seensisaa 500 waan ta'e qabdi. Sirriitti. Ahaa. 500 wayi qabdi. Buuteetti miti amma. Neetworkii si diimatee jira. Kuma guutaa. Fooloo kuma guutaa akkasii ol galteen. Yes. Fooloo taasisaanii. Warqee nagaama. Warqee nagaama. Sila fooloo si amma kanaa jara keenya. ammanuma argine yaa nuti hin hordofnu waanta ta'eefu miilanuma anteni Mubaarak fooloon qabdu guyyaayyuu argeera dhugaa isa kanallee fooloon qabdu guyyaayyuu. Ayyee kuma guutaa fooloo si kuma guutaa. Ayyee fooloo kuma guutaa warqee. Warqee nagaamu. Injirtu warreettanu ija kooti moonni kun. Lakki Mubaariki warri jirtu jedhan kun warra sobani sin jirtu jedhina kinoo silaa sin bira jirti dubbadu. Fooloo kuma guutaa fooloo argu ata andi shii muluu viidiyoo tuutaalleen. Fooloo argu fooloo godha. Fooloo godhaa ni jirti. Injirtu warra jala argaan jiran jechuudha.
Imjirtu yaaru. Hayyee buuseen deebisa. Ammaree buute laafiti. Warqee neetworkii sirreeffadhuuti yoo waayifaayi ta'e daataatti deebisii yoo daataa ta'e waayifaayitti deebisii kottuu ol nuu gali. Torba barreeffadhu. Torba barreeffadhu foolos yaa godhannu kottuu ol gali. Namni 3,500 immoo dhimma lubbuuti. Sheer walii godha. Koppiliin godha. Taaptaabii ol butaa. Mee taaptaabii miilee tokko ngaa jalqaba. Jalqabumayyuu. Sagaleen nu qabaara. Yalla taaptaabii kuma miilee guutaa. Let's go. Tapha beellamaa namni kiisa sagaatuyyuu jala teessee dhadhaa taa'u si haa dhadha'u. Taaptaap godhi kolola. Miilee let's go miilee. Akka neetworkiin kukkunni. Taaptaabiin baay'ee gargaara nama. Baay'ee nama gargaara taaptaabiin. Platformiin tiktookii gubboo joottooniidha. Joottoonii beektu miti. Joottoonii yoo maallaqni itti kenname malee hin socho'u. Tiktookiinis yoo maallaqa argate yookiin taaptaabii argate malee hin socho'u. Taaptaap godhaa maallaqa gaafannu taaptaabiidha. Maallaqa yeroo ga'e maa wal argina. Amma taaptaabii. Miilee na guutaa. Maa calliftanii teessu ajjeeftu mana kana. Mannoo mana keessanii yeroo rakkoo qofa mubaarak waan akkasii jirachuudhaan ajjeeftanii. Taaptaap godhaa akka gadi muune baariyaaliin. Nargine kaanitti si akka kana haqan baasettee teessu taaptaabii miilee kudhan miilee 20 godhama. Taaptaap godhaa koppiliin godhaa jalqaba. Eessayyuu nattusi. Eessayyuu. Warqee yoo jala jiraatte torba barreessi. Warqee torba barreessi. Argeera akkaawunticha baay'isee argeeraan akkaawunti amma isii ittiin seente sila nargee kolola. Na shakkisiitta malee booloo gaafatteerti. Footoo mucayyoo gadhiifteerti isiidha. Footoo mucayyooti miti kun isii duute miti kun. Haa ta'u kaa. Kan isii duuteeti miti kun. Kanaafuu argeera garuu na shakkisiiftan malee. Ishuma bari mana shi jala. Sa'aatii 4 dura sa'aatii 5 dura. Fooloodhaa jettee sa'aatii 5 dura tiktokiin kun hin banamne. Argeera garuu fooloo 100 qabdi naan jettan dhibbo. Subhaanallah. 100 qabdi naan jettan. Fooloo 256 arge laan. Yeroo isiin ila 256 arge. Fooloo deebiseeraafi. Amma 570 geessetti. Ayyee taaptaap let's go. Taaptaabii miiliyoona guutaa jala keenyattu tapha beellamaatii jedhame jechuudha. Tapha beellamaa waa tokko isinii borsaa keessan hin galleeyyuu taaptaap godhaa oltu keessattuu ijoolleen shamarran. Eenyuun caalatti manni kun mana keessani. Kunoo jiraa keessanii miti du'aa keessanuu barbaadaa jirra. Taaptaap godhaa neetworkiin nu qabaa jira. Amma torba barreeffattee jira annaa ol naa galchaa. Sagantaatti deebina isin harkaan gadi hin taa'ina gurra dhaggeeffataati. Ol naa galchaa ilaalaati. Kunooti. Warqee na jala darbitee kaate. Argeera kunoo.